Ishiin kunoo in jaaladha Rozaanii kabaja akka ishiin hin miidhamne fedha bakka inni indaatti goddaan amma falligoo wayne Rozaa la Rozaanu yaazanku jetti mucayyoon bar kuni maayinni iji gamnaa dura boossii jedhan osoo hin tuqamin namni akka dursee isin hin tuqneef boo agartanii kana malee kun jaalala dhugaa jaalala onneerraa miskiinummaa sana egaa namtichi nama badaadha. Nama gaarii miti nama jaalalaaf ta'u miti nama jaalalas beeku miti fakkeessaadha ala keessanii fakkeessaa keessi isaa garuu kabiraati itti dhiyaatee nadaran namni isa beeku hin jiru jechaa jirti obboleettiin keenya Sumeeyyaanii jechuudha. Egaa amata 10 guutuu akkamitti wajjin jiraatan Allawaalam amma kun garuu inaafa guddoo keessa jira sirumayyuu bar akka nama boo kun agartanii bakka akka yoona nama muudii namatti qabatu mucatteera muudii qabata gaddee fi hanatu hin gaddee fi mucattiin hin miidhamti maal taatiin haa miidhamtu dhiisa masaanonnatti dhufti taanaan afaan kiyya waliin loggumadhee waan akka xisximbisisoo hin jedhin jalumaa qajeela malee ani soo ijji kiyya argu osoo gurri kiyya dhaga'u dhaabbadhee acabacabee ma jaarsa kiyya laa walla kuni kijibaa miti dhuguma akkuma wal jaalanii wal dhufni jaalalaan addaan deemuu fedha malee gananiiti masaanu bira laaqame as bira mona bira laaqamu sana ni fedhu dhugaa rabbii isinitti maaliifu hin jaaladhu bakka yoo taate rabbi suma faani yoo ta'in immoo addumaan ga'a yookiin immoo jaalala ibsachuu hin dandeenye amma si jaaladha jettee harka kennuurra as baatee mucattiin kun ni miidhamti anaanoo akkamitti na jiraachisaa ture ana beekaa miidhamaa ture cinqamaa ture dararamaa ture maa haadha ishee keessa dhale maa dararamti daa qabdi osoon dahiin dura amata meeqa wajjin jiraataa turanii walumaa galatti amata 10 guutuu dararamaa jiraatteere dirqama maal qabdi innasuma dhiifteen baatu waa ilmoo haadha ishiitimu waa haadha ishii dhaleefmu aniin kun namni kun naan ta'u taanaan yeroo muraasan ilaala dhugaadha namni bultitti galee gisuma tokkoon bahuun hin ta'u maaliif namni kun ni jijjiirama har'a boru jedhee irratti ilaalu waan jiru garuu amata 10 guutuu akkamitti dararamaa jiraatti. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabachaa egaa obboleettiin keenya har'ama waan addaa tokko nuuf fiddee dhuftee jechaadha. Viidiyoon ishiin gadhiisaa jirtu viidiyoo falqaa viidiyoo kunoo ashooffaan kun hin jiraa miti mucattii irratti muudii hin jirre qabataa jirti jechuudha Sumeeyyaanii akka nama boo'us ni taati akka nama kolfus ni taati. Kanuma kana gaa namni yoo dhugaa dubbatu ijoolleen ijji keessan barbarree uffatu kun ani waan isaanaan galu ijoolleen hedduun immoo waan kun nuuf taatee jirta nuuf qaaqinaan jettanii hedduu galatooma ani hedduu tokkoon jaalladha Rozaa hedduu tokkoon kabajaa jechaa jirti Sumeeyyaanii jechuudha namni kun egaa gizee tokko arrabsoodhaan nama miidhaa gizee tokko immoo kolfa ilkaanii fi jechaan nama miidhaa jechuudha jecha bareedaa fayyadamaa keessisaa waan biraati. Ishiin illee amma kana fayyadamaa jirti jechuudha. Ani ishiidhaaf yaaddoo guddaa natti ta'ee jira. Namtichi kun yoo fuudheen hin miidhaanii ni zollumaanii jechaa jirti. Dhugaa dubbatuudhaaf anas irratti ishiin itti seentee haa miidhamtu. Maaltu ishii galchemee mucayyoo kana dhiiftee hin fedhu jettee amata guutuu addaan teessee warreen itti haa inaaftu yoo itti naaftee sirraa bareedaa dhirsa ishiiti jettanii dhirsa ishii kanarra namni adda ishii hin baafne ofii fedhii ishiiti baramma isheen akka fedha ishii jiraataa jirti mucaan kun ishii soquun dhiifne ishii barbaachan dhiifne fuut immoo maal isaan hin eegalamne hin eeyyamsiifne kanatu xiqqoo nama mufachiise malee waan addaa miti ayyee kun badii kiyya jedhee agamummaan bahee boo'utti hamma shaaraarra ciisuutti ni yaadattu kadhataa ture. Amma immoo inaafaan guddoon keessatti uumame akkamiin nama kana fuudhaa nama bashaasha nama bareedduu nama ana caaltu jettee yoo taate malee kuni dubbuma biraatu hin qabu qajeelumatti inaafaa guddoo mucayyoo keessatti uumamee jira jechuudha. Egaa jibbaa yookiin immoo jaalala ibsachuu hin dandeenye amma si jaaladha jettee harka kennuurra as baatee mucattiin kun ni miidhamti anaanoo akkamitti na jiraachisaa ture ana beekaa. Miidhamaa ture cinqamaa ture dararamaa ture maa haadha ishee keessa dhale maa dararamti daa qabdi osoon dahiin dura amata meeqa wajjin jiraataa turanii walumaa galatti amata 10 guutuu dararamaa jiraatteere dirqama maal qabdi innasuma dhiifteen baatu waa ilmoo haadha ishiitimu waa haadha ishii dhaleefmu aniin kun namni kun naan ta'u taanaan
yeroo muraasan ilaala dhugaadha namni bultitti galee gisuma tokkoon bahuun hin ta'u maaliif namni kun ni jijjiirama har'a boru jedhee irratti ilaalu waan jiru garuu amata 10 guutuu akkamitti dararamaa jiraatti billaalee nu kabeeynu isaaniin kana sinillee kabeektan viidiyoonis taatu wal jaalatanii wal kabajanii akka ajaa'ibaa jiraatu malee an takka ofii kiyyaa ani aga biyya tokko keessa teenyeen mucaan kun hin zolloma hintuma hin dhageenye garuu immoo innarra mucattii kana yoo fuudhe jireenya gaarii jiraata narra wayyaa ta'a laata jettee sammuu ishii keessatti qabameetu malee kun immoo fayyaa miti fayyaan qabdu mucayyoon jechuudha walumaa gala Sumeeyyaan fayyaa ishii dhabaa jirti namni yoo dhugaan mana isaa jaallate yoo dhugaan ijoollee isaa jaallate abbaa fi ijoollee waliif fidee yaaluudha ka amata 10 dandeesse miti yeroo muraasa kennitee fi yaaliin kabajuma hordoftoota ishiitiif jettee kabajuma ijoollee ishiitiif jettee waa hundaafuu jettee ammallee immoo fagoo miti yoo dhugaadhaan Roozaadha yaadde Roozaa jaallatte Roozaa kabajjee nama gaariidha shin miskiina jette ammallee Sa'iditti haraaramtee haadha manaasaa lammataa taatee Roozaan ni jiraatti walii galtanii wal jaalattu miti gama saanuu akkana wal jaalattu maashaallah takka argees dhagayees hin beeku masaanuu aga fedhee taatu aga fedhee waan fedhee ta'u wal jaalatti jedhee yaadan akka mataa kiyyaa taanis hin jaaladhu fi kiyyaa masaanuu natti dhufti taanaan afaan kiyya waliin loggumadhee waa takka xisximbisisoon jedhin jalumaa qajeela malee ani soojji kiyya argu osoo gurri kiyya dhaga'u dhaabbadhee acabacabee ma jaarsa kiyya laa walla kuni kijibaa miti dhuguma jedha akkuma wal jaalannee waliin dhufne jaalalaan addaan deemuu fedha malee ganaaniiti masaanuu bira laaqamee as bira moona bira laaqamuu sana ni fedhu dhugaa rabbii isinitti maaliifu hin jaaladhu bakka yoo taate rabbisuma faana yoo ta'in immoo addumaan galuu naa wayya kanaafiyyuu ishiin kunoo hin jaaladha Roozaanii kabajaa akka ishiin hin miidhamne fedha bakka inni indaatti goddaanoo nu falligoo wayne Roozaa la Roozaa nu yaazanku jetti mucayyoon bar kuni maa'inni iji gamnaa dura boossii jedhan osoo hin tuqamiin namni akka dursee isin hin tuqneef boo agartanii kana malee kun jaalala dhugaa jaalala onneerraa miskiinummaa sana natti hin fakkaanne akka yaada kiyyaatti kun yaadni isin yaaddan immoo kabiraa ta'uu danda'a ani maal jechuu barbaada walumaa galatti Roozaaf Sa'idoo waluma fuudhuu qabanii akka ishiin jettu sanaayyuu akka inni ta'e itti seentee ishiin illee ka'ati qammaste sana qammaftee haa baatu irraa dhaabbadhu yaa obboleettii kiyya qaalii yaadha manaa Sa'idoo ka angafaa jechuun barbaada nama khalaas ishiin miidhamtee miti kunis itti seentee haalaaltu garuu immoo miidhaa waan Sa'idirraan ga'e natti hin fakkaatu kun guutuun inaaffaadha namoonni hedduun jala seenellee ni ilaala komantiillee ni argaa fuudhii jechaanii jirtanii booda garuu immoo hin gaabbitan mucayyoon kun yoo miidhamte jette haa miidhamtu waqqamaa rakkoon qabu namni bultii keessa yoo galu namni gaafa mana tokko seenee fi gaafa alaa tokko dhiisu ta'uu danda'a garuu wallaalee walaa madaaluu jechuudha innin kunis namni sinaa jaalateera jechaanii jira inni ofii jaalatee hin jiru namtichi yoo yaa'anii yimkeen yoo uleedhaan akkanatti gaaf deemuu eegale yoo jaalala beeke malee jaalalumayyuu hin beeku jette eega jaalala hin beekne maaluma waggaa 10 guutuu si qaaqsee ijoollee lamarraa si deessisee jechuun barbaadan ammas irratti maaliifu namni kun anaafu kan hin taane isarraa firee biraa horuu hin fedhan bakka laalee madaalee naan taane miti irrumaa goraa kun amma dubbiin walumaa galatti kijibaa fi fakkeessaa fi inaafaa guddoodha jechuu barbaada egaa waan komantiilleen dubbatiin ayyattaniitu waan na bohaarseef hin dubbatu malee waan biraaf miti takka komantii tokko maal jedha warri Yaman keessa jirtan guutuun walitti makamtanii Sumeeyyaa tokkitti sana hin geessanii jettee jirti jechuudha egaa komantiin tokkos immoo kan na gammachiisanii jira yaa waan ko ittuma dhiisii gantuun egaa mana keessaa hin dhabamtu sobduun mana keessaa hin dhabamtu kanaafu ittuma dhiisii naan jettanii dhugaadha kan akkasii gantuu ta'uu dandeessi malee namni nama ofirratti duulu namaa miti ammallee nutiin kun anallee dabalatee namoota biraallee dabalatee akka bifa keenya laalchi keenya adda haa ta'u malee an akka mataa kiyyaatti mucattiin saba biraatii
yookiin shanyii ishii biraa yookiin loqoda biraa fayyadamtiif jedhee son ta'in andura raayyuu quba qabdanii ayyuu arrabse ishii kan ofi qabee irraa haasa'aa ture jechuudha. Ammallee ani jibbaa ishee osoo hin taane sorraa dhaabbattee irra wayyaadha. Nama hin feene kana waa'uma isaa halkanii guyyaayyuu irraa haasa'uun barbaachisu baqqaan akkuma isiniin jedhe viidiyoo darbe irratti nama kana jibbinaan abbaa manaa kiyyas ta'e fira kiyyas ta'e alagaas ta'e hiriyaa kiyyas yoo ta'e takka wal dhabnee miti hammeenyaanis gaarummaanis kaasuun hin barbaachisu. Garaa kutadheetuma taa'u malee yoo jaalalluu keessa kiyya jiraatti cakkinni jedhee taa'a malee halkanumaa guyyaa kun as bahanii haasa'uun ni ulfaata. Ammallee immoo darbeen qabu abbaa ijoollee ishiiti ni feeti taanaan ol baatee uummata fuulduratti dhiifama sii godhe yoo jette homaa cubbuun qabu. Garuu akka jettutti miidhamaa ture. Inni nama gaarii miti jechaa turte. Nama gaarii ta'es ta'uu baates mucattii kana faana wal fuudhanii wal ilaalanii yoo in ta'eefin yoo dhiistes homaa cubbuun qabu jechuudha. Beezaan maalii Roozaan kuni nama ishiiti, nama naannoo ishiiti, nama afaan tokko beekanii aadaaf duudhaa nama beekanii amantaan isaanii tokko wanti walitti isaan buusu jira jedheellee hin yaadu. Garuu ani mucayyoon kun waan ishiin yaaddee halkanii guyyaa Roozaadha jettee boossuuf naangallee dhugaas natti hin fakkaatu. Akkuma isiniin jedhan jibbaa ishii osoo hin taane haati manaa Sa'id jechuun obboleettii keenya hundaati. Isa kabajna jechuun ishii kanallee kabajuu qabna. Sumeeyyaallee kabaja guddaatti gochuu qabna itti godhaas turre. Kanaafiyyuu ammaa kun garuu inaaffaa guddoo keessa jira. Sirumayyuu bar akka nama boo'u kun agartanii bakka akka yoona nama muudii namatti qabatu mucattiirra muudii qabataa jirti. Gaddee fi hanatu hin gaddee fi mucattiin hin miidhamti. Maal taatiin haa miidhamtu dhiisii habibti. Haa miidhamtu miidhamuu namaa rakkoo hin qabu. Namni hin kufa hin ka'as immoo deebi'ees hin kufa. Kanaafiyyuu ani kanan irraa jibbe malee namtitti irra waan akkas hin qabu. Was walitti hin qabnu. Nagaa fayyaa salaama rabbii malee nuti waan takka walitti hin qabnu jechuudhaan jibbaa nama kamiituu hin qabu. Egaa har'aaf kanuma isiniin jechuu barbaada. Rooziyyeenis kaatti yaaddee rabbiin Sa'id faana walitti isin haa maxxansu jechuu barbaada. Warreen immoo haadha sabkuu nuun taane jechuun nati fayyadamtu naan jettanis koomantii naa barreessaa. Lakki nuti tolee jira. Jabaadhu warreen naan jettanis laayik naa godhaa na jabeessaa. Warreen diislaayikis naa kennitan galatama hundi keessanuu isiniin jechuu barbaada. Yoon balleesses na of galcha. An nama sin arrabsu nama abaaramaan nama arrabsaanii eebbifamee alhamdulillah haati abbaan kiyya na eebbisanii bakka kana isin fuuldurallee taa'ee jira adabaan guddadhe. Kanaafiyyuu galatoomaa jiraadha. Viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.